Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya xiyyeeffannoon keenya biyya alaa dhimma yaa'ii waloo Chaayinaa Afrikaatii banaa irratti fuulleeffatu jalqabee jira. Hanga xumuraatti akka nu faana buutan kan isin affeeru qopheessaa fi abbaan dabaree Aanxababuu Kabbadatii nu faana. Hariiroo Chaayinaa fi Afrikaa akkanaan katabeem. Hirmaannaan ishii Afrikaa keessatti sochii qabsoo koloneeffattoota waliin yeroo akka malee hoo'ee naannoo bara 1950moota keessa deeggarsa gochuu ishiitiin kan beekamu yoo ta'u, kunis hariiroo daldala Afrikaa fi biyya ardii Eeshiyaa Chaayinaa haalaan uumuudhaaf gargaaree fi biyyoota Afrikaa hedduu gidduutti fedhii gaarii ijaareera jedhama. Waggootan darban keessatti hariiroon kun gara tumsa dinagdee olaanaatti kan guddate yoo ta'u, Chaayinaan bara 2001 irraa eegalee bu'uuraalee misoomaa, walta'iinsa daldalaa fi jalqabbii indastiriif investimentii doolaara biliyoona 600 fi biliyoona 90 ol kennite jirti. Kaapitaalli guddaan kun biyyoota Afrikaa hedduu fayyadamuu akka taasise shakkii kan hin qabne ta'us, gama hirkattummaa dabaluutiin keessumaa qabeenya albuudaa fi faayinaansii bu'uuraalee misoomaa fedhii indastirii bal'aa Chaayinaan biyya ishiif qabdu kan eeramanidha. Adeemsa fooramii Chaayinaa Afrikaa qaama adeemsa dheeraa yeroo waraana hololaa sochii wal hin simne bara 1950moota keessa jalqabe yoo ta'u, yeroo Beijing hooggansa yookaan dursummaa garee United States of America fi gamtaa Sooviyeet bara sanaa irraa walaba taatee mul'attedha. Har'a Chaayinaan hooggantuu addunyaa kallattii kibbaa ta'uudhaan hundee gadi fageeffachuu barbaadaa jirti. Kunis addunyaa guddachaa jirtuuf ta'uu garee biyyoota yeroo hedduu Ameerikaa fi michoota ishii waliin wal dhabaniif akka ta'e kan lallabamudha. Ergaan isaas sirna idilaa addunyaa Ameerikaan kan olaantummaa itti qabdu sirreessuu kan jedhu of keessaa kan qabu. Of dhiyeessuun ardii kanarratti dhiibbaa guddaa argatteerti jedhu Yuunivarsiitii Cheek Ante Diop Daakaaritti ogeessi dinagdee Ibrahim Jaaliniyaak walta'iinsi kun hunduu tarsiimoo akka ta'e akeekuudhaan ka dubbatani. Biyyoonni yookaan mootummoonni fira hin qabani, dantaa qofa qabu kan jedhan Ibrahim Jaaliniyaak hirmaannaan Chaayinaa akkuma Afrikaa gargaarutti galma tarsiimoo mataa ishii mirkaneessudha. Biyyoonni Afrikaa maallaqa argachuudhaaf gara Chaayinaatti fuula isaanii naannessuun akka malee yeroo dabalaa dhufedha. Liqiin Chaayinaa dhaabbilee akka fandii maallaqa idilaa addunyaa fi baankii addunyaa yeroo hedduu haal duree cimaa dhiibbaa imaammataa fi tarsiimoo biyyoota lixaa jala jiru irraa aanga'oota biyyoota Afrikaatiin akka malee filatamaadha. Haa ta'u malee hirkattummaan kun himannaa fi qeeqa dippiloomaasii kiyyoo liqaa jedhu irratti duullama. Chaayinaan biyyoota guddachaa jiran tarsiimoodhuma isaan harka jiru liqaa kan dhiyeessitu yoo ta'u, biyyoonni kun liqaa deebisuudhaaf yeroo rakkatan qofa yeroo aara galfii fi fandii dabalataa uumtifi. Adeemsa kana qeeqxoonni koloneeffannaa bifa haaraa jechuudhaan yaada falmii dhiyeessu. Biyyoonni Afrikaa gargaarsa maallaqaaf jecha abbaa biyyummaa yookaan birmadummaa isaanii hanga aarsaa godhanitti geessuu danda'a jechuudhaan falmu. Hariiroon kamuu of eeggannoo barbaachisa malee jannataaf jedhamee wanti hojjetamu hin jiru. Kennanii fudhachuun yookaan faayidaa waloodhaaf michoomuun yaada qeeqxota gamasii dura dhaabbatudha. Chaayinaan himannaa kiyyoo liqaa kana akka malee falmiti. Liqiin ishii wal fayyaduu akka ta'ee fi yeroo hedduu rakkoo kan uumu sirna bulchiinsa liqii biyyoota keessa jiruun kan dhufu ta'uu himti. Dhimma kanaan wal qabate biyyoonni Afrikaa akka fakkeenyatti ka'an Zaambiyaan bara 2020tti liqii doolaara biliyoona 3.3 hin galchine. Akkasumas Gaanaan bara 2020tti liqii doolaara biliyoona 30 keessaa harka caalu hin kaffalle ta'uun gaaffiiwwan liqii Chaayinaa irratti dhiyaatan ragaadhaan warra falmutu dhiyeessa. Qormaata kana gidduutti Chaayinaan tarsiimoo ishii sirreessaa jirti. Bu'uuraalee misoomaa gurguddaa irraa gara hojiiwwan itti fufiinsa qaban xixiqqaa ta'anitti ce'aa jirti. Haa ta'u malee Keeniyaa dabalatee
Biyyoonni Afrikaa hedduun piroojeektoota bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an kanneen akka daandii baaburaa, istaandaardii safartuu biyyoota ollaa gara Yugaandaatti geessu xumuruuf liqii Chaayinaa dabalataa barbaaduu itti fufaniiru jedha gabaasni gamasii argame. Gambiraatiin liqiin Chaayinaa bara 2016tti sadarkaa olaanaa doolaara biliyoona 28 ture. Bara 2022tti naannoo doolaara biliyoona 1 fi bara 2023tti doolaara biliyoona 4.6tti gadi bu'uun isaa madaaliin daldala Chaayinaa fayyadu ilaalchisee gaaffiin jirus mul'ateera. Chaayinaan gargaarsa maallaqaa fi bu'uuraalee misoomaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduudhaaf faayidaa guddaa kan kennite yoo ta'u, qormaataa fi hirkattummaa haaraa uumtee jirtiin warra imaammata Chaayinaan faallaa ta'etu qeeqama. Ergaan Chaayinaan yaa'ii baranaa irratti qabattee fi dabarsite Afrikaa miidhamtuu impeeriyaalizimii warra lixaa taate waliin dhaabbachuun akka ta'e agarsiisa. Hooggantoota Afrikaa gariin biratti fudhatama guddaa argateera. Kaan garuu of eeggannoo cimaa gochuun itti fufaniiru. Yaa'iin Chaayinaa Afrikaa hariiroo isaa irra deebiin madaaluu fi yaaddoowwan kanaan duraa furuudhaaf carraateera. Walga'iin kun waliigalteewwanii fi waadaa adda addaa kan fide yoo ta'u, waldhabdee bu'uuraa tumsa bocuu jala sararee hubannoo akka uume ta'uun gabaafameera. Gam tokkoon lachanuu tumsa cimsuu fi walitti dhufeenya gadi fageessuudhaaf fedhii qaban ibsaniiru. Chaayinaan bulchiinsa mootummaa, indastirii, fooyya'insa qonnaa fi guddina bu'uuraalee misoomaaf karaa inisheetivii beelt and rood irratti xiyyeeffachuudhaan misooma Afrikaaf kutannoo qabdu irra deebitee mirkaneessiteerti. Hooggantoonni Afrikaa gama isaaniitiin deeggarsa Chaayinaa kan simatan yoo ta'u, walta'iinsa haqa qabeessa wal fayyaduu akka barbaachisu cimsanii dubbataniiru jedha xiinxallii fi balballoomin. Kaaf Chaayinaan faayinaansii bu'uuraalee misoomaa fi teeknooloojiiwwan haalaan barbaachisoo ni kenniti. Biyyoonni Afrikaa gama faayinaansii fi teeknooloojii salphaatti argachuun akkasumas qaawwa bu'uuraalee misoomaa dhiphisuutiin Chaayinaa irraa bu'aa argachuuf dhaabbatu. Kanaafidha Chaayinaan waan hin oolle ta'aa jirti. Isheen maallaqaa fi teeknooloojii qabdi. Afrikaanonnis maallaqaa fi teeknooloojii san barbaadu. Baasiin jireenyaa fi walqixxummaa dhabuun ardittii keessatti dabalaa dhufuu isaatiin mootummoonni Afrikaa of eeggannoodhaan tarkaanfachuu qabuun hubachiisan ogeessichi. Har'a miidhaan dunquuquu bara kolanii fi kolanii booda Afrikaa lixaa keessatti miira farra Firaans akka malee horateera. Miirri fi jijjiiramni kun akkaataa Afrikaan Chaayinaa dabalatee humnoota addunyaa waliin itti hojjettu irratti dhiibbaa uumuu danda'an yaaddoo hayyootaa fi xiinxaltootaati. Gamtaan Afrikaa ji'a bitooteessaa bara 2024tti Ameerikaa fi biyyoota lixaa biroon qoqqobbii biyyoota akka Zimbaabuwee, Eritiriyaa fi Sudaan irratti kaa'ame akka irraa kaasanii fi xumura argatu gaafate. Biyyoonni kunneen hegeree biyya ofii irratti murteessuudhaaf mirga qabu jedha ibsi gamticharraa ba'e. Waggoota sadan itti aanan keessatti Afrikaadhaaf liqii guddaa keessa jirtuuf gara doolaara biliyoona 51tti dhiyaatu gargaarsa akka gootu akkasumas yoo xiqqaate carraa hojii namoota miliyoona 1 uumuuf piroojeektoota bu'uuraalee misoomaa maallaqaan gargaaruudhaaf waadaa galte. Chaayinaan Afrikaa waliin tumsa indaastirii, qonna, bu'uuraalee misoomaa, daldalaa fi investimentii irratti qabdu cimsuudhaaf qophii ta'uu pirezidaant Xi Jinping torbee darbe fooramii tumsa Chaayinaa fi Afrikaa irratti bakka bu'oota biyyoota Afrikaa 50 ol Beejingitti walitti dhufanitti himuun miidiyaaleen gabaasa isaaniitiin yaadachiisaniiru. Waggoottan sadan keessatti maallaqa yuwaanii biliyoona 300 fi biliyoona 60 yookaan doolaara biliyoona 50.7 kennuuf waadaadha kan jedhan Xi Jinping yuwaanii biliyoona 200 fi biliyoona 10 liqii uwwisuudhaaf yoo xiqqaate biliyoona 50 ammoo investimentii haaraa dhaabbilee Chaayinaan hojjetaniif
gargaarsa waraanaa xiqqaanis akka jiraatu eeraniiru. Maallaqa kanaan pirojektoota bu'uuraalee misoomaa 30 alattis Afrikaa keessatti pirojektoota annisaa qulqulluu jalqabuudhaaf qophii ta'uu gabaasa CGTN fi Reuters irraa hubatameera. Chaayinaan damee hirmaannaa kanaan dura of qusachaa turtetti otoo hin hafin suuta suutaan itti lixaa akka jirtu, kunis dorgommii addunyaa warra lixaa waliin qabdu akka malee cimsuudhaaf itti dhimma baati jedhu xiinxaltoonni. Mata dureen yaa'ii kana ammayyummaa haalaan tarkaanfachiisuu fi fuuldura waloo jedhuun hariiroo Afrikaa Chaayinaa ammayyeessuuf cimsuun hawwii waliinii qaban akeekeera. Barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereez fi durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahamed keessummaa addaa fi abbummaadhaan kan hirmaatan yoo ta'u, walga'iin kun waggoota dhiyoo asitti Chaayinaan hirmaannaa dippiloomaasii barbaachisoo ta'an keessaa tokko ta'uu ishii agarsiiseera. Chaayinaan bara 2009 irraa eeggalee michuu daldalaa guddittii Afrikaa yoo taatu, bara 2023tti daldalli Afrikaa fi Chaayinaa doolaara biliyoona 200 fi biliyoona 82 ture. Kana malees Afrikaan Initiative Belt and Road Chaayinaa keessatti michuu murteessaa yoo taatu, investimentiin Chaayinaa bu'uuraalee misoomaa BRI waliin wal qabatan waggoottan kurnan darban keessatti doolaara biliyoona 100 fi biliyoona 20 kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, xiyyeeffannoon keenya biyya alaa yaa'ii waloo Chaayinaa Afrikaa Beejingitti tibbana gaggeeffame irratti fuulleeffate kan hanga yoonaatti dhaggeeffattan fakkaata. Waan nu faana buutaniif isin galatoomfanna. Qopheessaa fi abbaan dabaree Anxababuu Kabbadan ture.